Nagaan isiniif haa baay'atu. Jaallatamoo fi daawwattoota hordoftoota YouTube chaanaalii Ifa Biyya Lafaa. Ana obboleessa keessan Joosiidha. Kutaawwan darban keessatti waa'ee mootummaa Waaqayyoo waliin barachaa turre. Paartii darbe keessatti immoo sagalee Waaqayyoo ergaa Waaqayyoo na keessa kaa'ee. Egaa furmaanni keenya Waaqayyoon dhaga'uudha. Furmaanni keenya fuula Waaqayyoo barbaaddachuudha. Furmaanni keenya jilba keenyaan gara Waaqayyootti iyyuudha. Waan abdiin hin jirre fakkaachuu danda'a. Garuu nuuf abdiin jira. Deebinee ijaaramuudhaaf garuu iddoo keenyatti deebi'uudhaaf garuu wanti nuyi gochuu qabnu fuula Waaqayyoo barbaaddachuudha. Onlaayinii isa kaan irraa buune. Kiristaanni baay'een irra tiiktookii irra malee, kiristaanni baay'een irra miidiyaa irra malee, kiristaanni baay'een irra fuula Waaqayyoo dura hin jiru. Fuula Waaqayyootti ol deebi'uutu nuyi ta'a. Kolatti ol deebinee Waaqayyoon kadhachuutu, Waaqayyoon barbaaddachuutu nuyi ta'a. Waan baay'een na dhibaanaan tajaajilaan keenya baay'een, faarfataan keenya baay'een irra miidiyaa irra ol, tiiktookii irra ol, fooloorii barbaada malee fuula Waaqayyoon barbaadu. Kunnum baasu, inni nu baasu fuula Waaqayyoo barbaadu. Ulfinni isaa Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Namoonni baay'een ergaa sanaan jajjabaachaa akka jirtanii, ergaa sanatti eebbifamaa akka jirtanii, karaa keessaallee karaa garaa garaallee nu quunnamaa jirtu. Har'as ergaa tokko qabannee gara keessan dhufneerra. Hojjettoota istuudiyoo Ifa Biyya Lafaa waliin ta'uudhaani Wangeela Maatewos boqonnaa 4 lakkoofsa 1 amma 11tti erga waliin dubbifanne kadhata gabaabaa godhannee isa waliin hirmaanna. Ana wajjin baafadhaatii dubbifadhaa. Ergasii Yesuus seexanaan qoramuudhaaf Hafuura Qulqulluudhaan gara lafa onaatti geeffame. Inni guyyaa 40 fi halkan 40 erga soome booddee beela'e. Yommus inni isa qoru dhufee, ati dhugumaan ilma Waaqayyoo yoo taate, dhagoonni kun buddeena akka ta'aniif abboomii ittiin jedhe. Yesuus garuu deebisee, Caaffata Qulqullaa'aa keessatti namni buddeen duwwaadhaan hin jiraatu, dubbii afaan Waaqayyoo keessaa ba'u hundumaan malee kan jedhu caafameera jedhe. Seexanni immoo gara mandara qulqullaa'aatti isa geesse, fiixee guutuu mana qulqullummaa irras dhaabbachiise. Ati dhugumaan ilma Waaqayyoo yoo taate, kana irraa gad of darbadhu. Inni ergamoota isaa siif hin abbooma. Miilli kee dhagaatti akka hin buunettis isaan harka isaanii irratti si hin baatu kan jedhu caafameera ittiin jedhe. Amma 11tti dubbifna. Yesuus garuu Waaqayyo kee goofticha gar malee hin eeggatin kan jedhus immoo caafameera ittiin jedhe. Ammas immoo seexanni gara gaara dheeraa tokkotti ol isa baasee mootummoota biyya lafaa hundumaa ulfina isaaniis itti agarsiisee, lafa dhooftee anaaf yoo sagadde isaan kana hundumaa siif nan kenna jedheen. Yommus Yesuus seexana nana argaa koo duraa ture. Waaqayyo kee gooftichaaf jilbeenfattee sagadi. Isa duwwaafis hojjedhu kan jedhus immoo caafameera jedheen. Ergasii seexanni isa dhiisee ergamoonni Waaqayyoon dhufanii isaaf hin ergamaniidha. In kadhanna. Araarri kee dhuma kan hin qabne, Gooftaa bara baraan jiraatu, ulfinni teessoo kee irratti siif haa ta'u. Ati qulqulluuf qajeelaa mudaa hin qabnedha. Addunyaa kana irratti wanta hafee jiraatu si qofaadha. Amma dubbii keessa jiraata nutti dubbadhu. Ganaa dubbii keetiin ni ta'e sun ergamichi du'aaf dukkanaa qilleensa kana qabee kan jiru, sammuu namaa qabatee kan jiru, ergamaan du'a baatu, ergamaan dukkanaa maqaa Yesuus Kiristoosin lafa jirutti hadhaamu. Hojiin isaa diigamu. Dubbii kee nu barsiisi. Hamaa jireenya keenya lolu. Dubbii kee nu keessaa saamu. Dhayi eebba dubbii keetiin irratti roobsi. Hunduma isaa gootee waan raawwattuuf maqaa Yesuusin ameen. Wangeela Maatewos boqonnaa 4 lakkoofsa 1 irraa kaaneeti. Achirratti qoramuu Yesuus kan jedhu argina. Qormaatota gurguddoo addunyaa kanaa 3 kan jedhu irratti dubbachuu barbaada. Wangeela Maatewos boqonnaa 4 kana irratti Gooftaa Yesuus Kiristoos qoramuu isaati kan arginu. Gooftaa Yesuus Kiristoos gaafa gara biyya lafaa dhufe qaama namummaa uffatee akkuma keenya nama ta'e gaafa dhufe qorameera. Egaa waa'ee qormaataa gaafan kaasu. Qormaanni kun biyya lafaa guutummaarra kan jirudha. Addunyaa qormaanni irraa dhibee hin jiru. Biyya qormaanni dhibee hin jiru. Leveliin qormaata keenya garaa gara ta'uu danda'a. Akkaataan qormaata keenyaas garaa gara ta'uu danda'a.
qormaatota gurguddoo addunyaa sadan isa jedhu. Isa jalqabatti gooftaa Yesuus Kiristoos qorame. Har'ammoo addunyaan kun ittiin raafamaa jirtu hin dubbatu. Qormaatota addunyaa gurguddoo sadan jedhee gaafan dubbatu. Qormaata addunyaa maaliif jette yoonaan jettan? Yookiin wordiima addunyaa dhisan natti toleetiif miti. Waan har'a addunyaan kun guutuun inni adiinis inni gurraachis inni amanes inni amannes dhala namaa ta'e addunyaa kanarra kan jiru hundumtuu kan inni ittiin qoramaa jirudha. Akkuma jalqabatti irratti isinii kaase. Addunyaa kanarraa namni qormaata hin beekne akka nama nutti jira dhee yaadu. Keessumatti namoonni tokko tokko waa'ee qormaata gaafa kaasan akkasii kan koo addadhaa jedhu qormaata. Kan koommaa qormaanni inni kan kootiimmaa namnu lafarraa qoramee hin beeku jedhu. Isa kanaaf macaafni qulqulluun qoramni takkaa namarra ga'ee hin beekne isinirra hin ga'u jedhu. Waaqayyo humna keessanii olitti isin hin qoru jedhu. Gooftaan Yesuus Kiristoosii gaafa gara biyya lafaarra ture kana qophii tajaajilaatti utuu jiru guyyaa 40 halkan 40 soomee erga kadhatee booddee seexanni isa qoruudhaaf gara isaa dhaqe. Gooftaan Yesuus Kiristoosiin maaliin qoree isa hedduutti adeemaa irra. Jalqabuma seexanni gaafa gooftaa Yesuusiin qoruu dhaqee dubbiin ittiin afaan baafatee gooftaa Yesuusiin qoree ati dhuguma ilma Waaqayyoo yoo taate dhagoonni kun buddeena akka ta'aniif abboomii ittiin jedhe. Qormaatota gurguddoo addunyaa kanaa keessaa isa jalqabaan dubbadha. Inni tokkoffaan gaaffii eenyummaa yookiin qormaata eenyummaa identity question isa jennu jechuudha. Qormaatonni sadan kunii eessaa dhufee yoonaan jettan isa gooftaa Yesuus qoramee darbedha. Egaa seexanni jalqabatti gaafa dhaqe gooftaa Yesuusiin ati dhugumaan ilma Waaqayyoo yoo taate dhagoonni kun buddeena akka ta'aniif abboomii ittiin jedhe. Gaaffii eenyummaa inni jechuu barbaade kun inni irratti dubbachuu barbaade kun ati dhuguma ilma Waaqayyoo yoo taate jedhee dubbachuun seexanaa yookiin jedhee gooftaa Yesuusiin qoruun seexanaa gaaffii eenyummaa Kiristoos irraa ka'uusaati. Eenyummaa Kiristoos irratti ka'uusaati. Waaqummaa Kiristoos irratti ka'uusaati. Har'ayyuu gaaffilee gurguddoo sadan kana keessaa inni jalqabaa addunyaa kana raasaa jiru Yesuus Kiristoos eenyudha isa jedhu. Amma har'aatti waan beektonnis gurguddoonnis dhaabbileen amantaa garaagaraas kan isaan irratti walii galuu dadhabanii miidiyaalee gurguddaarras biyyoota gurguddoo keessatti wal falmi guddaa kaasaa jiru Yesuus Kiristoos eenyudha isa jedhudha. Egaa gaaffiin kun har'a dhufe miti. Yesuus Kiristoos eenyudha kan jedhu har'a ka'e miti. Jalqabatti Yesuus Kiristoosii waaqummaa isaatiin kan qoree namatu hin taane seexana achii dhufe har'ayyuu. Egaa har'a waa'ee gooftaa Yesuus Kiristoos kanarratti namoonni bakka lama irratti qoodamanii jiru. Kiristaanonni Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyooti jedhanii amanu. Nuyi Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyooti jennee amanna. Akka macaafni qulqulluun dubbatuttis Yesuus Kiristoos dhuguma ilma Waaqayyooti. Warri Kiristaan hin taane gariin biraan immoo Yesuus Kiristoos lakki ilma Waaqayyoo miti ergamaadha ittiin jedhu. Kun gaaffii eenyummaa Yesuus Kiristoos irratti ka'edha. Keessumatti taayimii yookiin addunyaa har'a keessa jiraachaa jirru kana keessatti Yesuus eenyu kan jedhu kun gaaffii guddaa ta'ee jira. Egaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin immoo yaada fooniitiin sammuu uumamaa kanaan Yesuusin barra yoo hin dandeenyu. Asumaan dhaamsan isinii qabu. Namoonni gooftaa Yesuus Kiristoosiin qorannoodhaan bira geenya. Qorannoodhaan beekuu dandeenya jettan gooftaa Yesuus Kiristoosiin hafuura qulqulluudhaan malee qoratanii bira ga'uun hin danda'amu. Phaawulosi gaafa warra Qorontosiif barreessu akkas jedhee barreessa. Biyyi lafaa ogummaa ofii isaatiin Waaqayyoon isa ogummaadhaan guute beekuu dadhabnaan. Gowwummaa barsiisa isa nuyi lallabnuutiin Waaqayyoo warra isatti amanan fayyisuun isatti tolee. Haleluuyaa. Biyya lafaatu ogummaa ofii isaatiin keessumatti Giriikonni ogummaadhaan baay'ee fagoo turan. Yihuudoonni milikkita barbaadu. Giriikonni immoo ogummaa barbaadu. Addunyaa magaalaa kanarratti iyyuu biyya Giriik jechuun biyya qaroominaan jalqabarra jirtudha. Ogummaadhaan guddoodha jechuudha. Kalaqa adda addaatiin. Soo kanaan maal barbaadu warri Giriikii ogummaa barbaadu. Biyyi lafaa garuu ogummaa ofii isaatiin olaa raadiyaas. Ogummaa ofii isaatiin Waaqayyoon isa kam isa ogummaadhaan guute beekuu dadhabnaan. Gowwummaa barsiisa isa nuyi lallabnuutiin warra isatti amanan fayyisuun isatti tolee.
waaqayyotti tole. Qorannoo keenyaan, barnoota keenyaan, beekumsa keenyaan, qabeenya keenyaan gooftaa Yesuus Kiristoosin beekna yoo hin danda'amu. Tasumaan danda'amu. Gooftaa Yesuus Kiristoosin hafuura qulqulluu malee hubachuun, beekuun, bira ga'uun hin danda'amu. Egaa qormaan addunyaan kun ittiin rakkachaa jirtu ashaaraa Yesuus Kiristoos lafa ejjete deem faanni lafa kanarra waggaa 33 walakkaa ture eenyudha itti qorannoo geggeessaa jirti. Amma irraatti garuu bira ga'uu hin danda'amu. Dhuguma Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyooti, eeyyee ilma Waaqayyooti. Inni kun gaaffii eenyummaa Yesuus Kiristoos irratti ka'ee jirudha. Kanaaf qormaatota addunyaan kun ittiin raafamaa jirtu keessaa inni jalqabaa gaaffii eenyummaati. Eessaa ka'e yoo jettan seexana biraati. Har'a namni gaaffii eenyummaatiin kan wal fixaa jiru. Bifa kan gooftaa Yesuus Kiristoosii yoo laallee seexanni kan Yesuusin ittiin qore gaaffii waaqummaa isaati, gaaffii gooftummaa isaatiin. Dhuguma ilma Waaqayyo yoo taate har'a immoo kan seexanni ittiin nu qoraa jiru dhala namaa wal ficcisiisaa jiru gaaffii eenyummaati. Gaaffii eenyummaatiin. Dhalli namaa har'a sanyiidhaan wal qoodee, qomoodhaan wal qoodee, ani sanadha, ani kanadha, eenyummaan koo kan, eenyummaan koos akkasii jedhee afaaniin, sanyiidhaan, qomoowwan garaagaraatiin waa'ee eenyummaa isaa irratti dhalli namaa wal fixaa jiru jalqabni isaa achirraa ka'e. Kana ija jabinaan dubbachuun barbaada. Gaaffii eenyummaa irratti kan dhalli namaa wal fixaa jiru seexana biraa ka'e. Waaqayyo gaafa nama uume nama tokko godhee uume. Kan namni addaan qoodame afaan isaa malee sanyii isaa miti. Egaa seexanni immoo eenyummaa namaatiin adda qoodee dhala namaa kan inni wal ficcisiisaa jiru. Eenyummaa gooftaa Yesuus Kiristoos irratti isa ka'e qormaatichi inni jalqabaa achi ka'e jechuudha. Barbaachisummaa gaaffii kanaatti yookiin identity question isa jedhutti naman. Garuu dhalli namaa eenyummaa Waaqayyo kenneefiin wal jibbuun, eenyummaa Waaqayyo kenneefiin wal ajjeesuun, eenyummaa Waaqayyo kenneefiin dabarsee wal kennuun, eenyummaa Waaqayyo kenneefiin wal irratti ka'uun akka dubbii Waaqayyootti yamamaa miti. Qormaatota addunyaa kanaa keessaa inni jalqabaa gaaffii yookiin qormaata eenyummaati. Inni immoo eessaa jalqabe yoonaan jettan gooftaa Yesuus Kiristoos irraa jalqabe. Kanaaf seexanni gaafuma jalqaba gooftaa Yesuusin qoruu dhaqee yommuu inni isa qoru dhufee ati dhugumaan ilma Waaqayyoo yoo taatettiin jedhe. Dhuguma ilma Waaqayyoodha yoo taatettiin jedhe seexan gooftaa Yesuusin. Gooftummaa isaatti bu'aa jira, waaqummaa isaatti bu'aa jira jechuudha. Gaaffii eenyummaati inni kun. Isa lammaffaatti hin darbu. Inni lammaffaan kan gooftaa Yesuus Kiristoosin seexanni ittiin qoree gaaffii garaati yookiin immoo gaaffii buddeenaatiinidha. Maatiyus boqonnaa 4 lakkoofsa 3 amma 4 waliin dubbifan. Akka seeda 3-4. Yommuu inni isa qoru dhufee ati dhugumaan ilma Waaqayyoo yoo taate dhagoonni kun buddeena akka ta'aniif abboomii ittiin jedhe. Gaaffii inni seexanni ittiin qoree inni har'aa ilmi namaa, dhalli namaa addunyaa kanarra jiru hundumtiyyuu mo'achuu dadhabee akka ta'e gaaffii garaati. Seexanni maaliif ilma Waaqayyoo guddooniin qore yoonaan jettan wantoota afuriin isinii caqasa. Inni tokkoffaan gooftaa Yesuus Kiristoos nama waan ta'eef yookiin nama fakkaate waan dhalateef. Inni lammaffaan beela'ee waan jiruuf. Inni sadaffaan lafa onaa keessa waan jiruuf. Beela'ee jiraatu iyyuu malee iddoo buddeen argatutu jiraatera ta'ee buddeenni hin qoru ture. Yesuus Kiristoos beela'ee isuma iyyuu lafa buddeen argachuu hin dandeenye lafa onaa keessa waan jiruuf. Inni afuraffaan karaa inni yookiin karaa ittiin seexanni gooftaa Yesuus Kiristoos nan argadha jedhee yaadudha waan ta'eef. Yesuus sababii nama ta'eef buddeeniin qorame jechuun maal jechuudha? Amma ammaatti gaaffii dhalli namaa mo'achuu dadhabee gaaffii garaati. Nama baay'ee kan galaafate garaadha. Nama baay'ee kan fixe garaadha. Filiippiyoos 3:19 irratti akkasidha. Garaan isaanii waaqa isaanii, salphinni isaanii ulfina isaanii. Kana jechuun maal jechuudha? Garaatu waaqatti ta'e jechuudha. Garaadhaaf jiraatu jechuudha. Garaadhaaf bitamanii jechuudha. Har'ayyuu nama baay'eetti garaansaa waaqatti ta'eera. Nama garaansaa waaqatti ta'e namaaf hin hilu. Namni garaansaa waaqatti ta'e gatii namaan beeku. Namni garaansaa waaqatti ta'e akkasa waraabessi jedheedhan sanaati. Waraabessi maal jedhe jedhanii mammaa ku abboonni keenya. Hangaraa malee
kan maqaa yoomna dhibee jedhe waraabessii jedhani mammaaku. Har'a namni baay'een akkasi garaasaaf malee dhala namaaf, garaasaaf malee dhalootaaf, garaasaaf malee kan biraatiif hin yaadu. Kun eessaa dhufe yoo jettan gaaffii buddeeni yookiin qormaata isa lammaffaa. Namni garaasaa mo'achuu dadhabe. Namaaf garuu akkas hin turre. Mammaaksinni kan namaa akkas hin turre. Mammaaksinni kan namaaf kaa'ame maqaan baduu mannaa mataan baduu wayyaa'edha. Kana jechuun ammam namni maqaa isaatiif macaafni qulqulluun iyyuu dubbata. Urgooftuu gaariirra maqaa gaarii wayyaa'e. Egaa namni akka bineensaatti jiraachuu jalqabe jechuudha. Waa'ee garaa isaatii malee garaa isaatu waaqatti ta'e jechuudha. Waa'ee dhaloota yaaduu kan inni dadhabeef. So kanaaf kan gooftaa Yesuus Kiristoosiin seexanitti hin qoreen gaaffii garaatiin gaaffiin garaa ulfaataa waan ta'eef. Kitaabni qulqulluun fakkeenya 4:23 irratti Solomoon gaafa dubbatu wanti jireenyaaf barbaachisu yaada garaa keessaa waan ba'uuf yaada garaa kee eessa godhi eeggatu. Eessa yaada garaa eessaati? Yaada garaa keessaa baachuu. Namni baay'een Waaqayyoof jiraachuu kan dadhabeef garaan isaa Waaqayyoof bitamuu waan dadhabeef. Waaqayyoof jiraachuu kan dadhabe namni baay'een garaa isaatu bitamuu dadhabe. Namni baay'een horiin isaa gooftaaf bitamee garaa isaatu Waaqayyoof bitamuu dadhabe. Waaqayyo immoo horii kee caalaa, qabeenya kee caalaa, waan ati qabdu caalaa kan Waaqayyo barbaadu garaa keeti. Maalitti godha Waaqayyo sangaa abbaa 80,000 bittee gangalchita waldaa fiddee garaan kee Waaqayyoof hin bitamne yoo ta'e. Maalitti godha Waaqayyo miintaa arbaa abbaa 100,000 bittee waldaa geelchite garaan kee hin bitamne Waaqayyoof yoo ta'e. Garaa kee barbaada Waaqayyo. Kennaa kee, kurnoo kee, aarsaa kee caalaa hin barbaachisanni kun. Garuu kan Waaqayyo barbaadu garaa keeti. Seexanni abbaa garaati. Nama abbaa garaa godhe kan fixe seexana. Jalqabatti seexanni Addaamiif Hewaaniin kan gowwoomse garaadhaanidha, nyaataanidha. Akkanatti hin jedhe Addaamiif Hewaaniin seexan. Amma dhuguma Waaqayyo mukkeen as keessa jiran kan hundumaarraa dhaaba kana keessa jiran hundumaarraa nyaatina isiniin jedhe. Argitanii seexanni jalqabuma waa'ee nyaataati kan inni ittiin nama qoru. Gaafuma dhaqee nyaatina isiniin jedhe. Mata duriin seexana yeroo hundumaa waa'ee garaati. Dhala namaa garaadhaan fichisiisuudha. Garaatti dabarsite kennuudha. Seexanni Addaamiif Hewaaniin kan ittiin qore gaalaqee amma dhuguma mukkeen as keessa jiran irraa dhaaba kana keessa jiran irraa nyaatina isiniin jedhe. Hin nyaatina isiniin jedhe. Waa'ee nyaataa haasaa seexan. Waa'ee buddeenii haasaa seexan. Ayi ittiin dubartittiin. Dhaaba kana walakkaa jiru duwwaarraan nyaatinaa jedhe. Nyaadhaa hin duutanii jedhe. Lallabi seexana yeroo hundumaa waa'ee garaati. Nama baay'ee kan wal ficcisiisaa jiru garaadha. Gaaffii buddeeniiti. Dubartii tokkotu yeroo tokko akkana goote. Sirbaa fi hojii biyya lafaatiif dhaloota waldaa kiristaanaa keessaa baafte. Dubartiin kun garuu waldaa kiristaanaa keessatti gahee qabdi. Ofii isheeyyuu jechuudha. Maaliif kana gootaa? Mootummaa Waaqayyoo keessaa maaliif dhaloota baaftaa? Ofii keeyyuu gorsite qooda deebisuu qabdu jedhamte gaafa gaafatamtu garuu akkana jedhe. Ani homaan goone buddeen kootidha. Akkam gochuu hin danda'a. Buddeen kootidha dhiisuu hin danda'u. Maal dubbachuu barbaade? Dhalli namaa har'a buddeenii fedhee dabarsee wal kenna. Buddeenii fedhee mootummaa Waaqayyoo keessaa ol baasaa. Buddeen kooti jedhee yaada Waaqayyoo keessaa ol baasaa. Fakkeenya nama isinii fudhadhe irratti har'ayyuu buddeen kooti jedhanii nama dabarsanii kan kennaaran baay'eedha. Buddeen kooti jedhee kan nama ajjeesu baay'eedha. Buddeen kooti jedhee kan dhiiga namaa dhangalaasaa jiru baay'eedha. Buddeen kooti jettee obboleessa kee dabarsitee hin kennin. Buddeeniif jettee dhiiga obboleessa keetiin dhangalaasin. Buddeeniif jettee nama dabarsitee hin kennin. Ammam akka inni ulfaatu ilaala. Gaaffiin garaa yookiin qormaanni seexannitti Yesuusiin qora. Maaliif? Gooftaa Yesuus Kiristoos beela'eedha waan jiruuf. Egaa nama waan ta'eef beela'eera. Buddeen nyaachuun yookiin buddeenni hin barbaachisu jechaa hin jiru. Kana jechuun koo garuu buddeeniif dabarsinee waliin kenninuudha. Buddeeniif dabarsitee nama ajjeesiniidha. Buddeeniif jettee dhiiga namaa dhangalaasiniidha. Buddeen kooti jettee lubbuu namaatti hin faradiniidha. Buddeenni sitti hafu. Buddeenni sitti hafu wayya malee lubbuu kee dhabuu wayyu. Kanaaf Yesuus Kiristoos beela'eera waan ta'eef zaayitii sanatti buddeen barbaada. Seexanni dhaqee gooftaa Yesuusiin dhagaa kana kophee godhadhu kaadhu hin jenneen. Dhagaa kana uffata godhadhu uffadhu hin jenneen. Seexanni dhagaa kana mana godhadhu keessa jiraadhu konkolaataa godhadhu hin jenneen. Zaayitii sanatti kan Yesuus barbaadaa jiru beela'eera akka namummaa isaatti buddeen barbaada.
Kanaaf Islaamaa seexanni mana godhadhuuti keessa jiraadhu hin jedhanii dhagaasan. Yesuus Kiristoos sa'aatii sanatti buddeen barbaade. Wanta Yesuus barbaadeen isa qore seexanni. Har'a seexanni waan nuyi barbaadnu nu qora. Kaayyoo seexanni buddeeniin qoreef keessaa inni tokko Yesuus lafa onaa keessa iddoo buddeen argachuu hin dandeenye waan jiruuf seexanni kana beekee waan Yesuus iddoo sanatti argachuu hin dandeenye isa qora. Kaayyoon Yesuus Kiristoosii dhufeef dhagaa buddeen gochuu miti. Seexanni kaayyoo sana irraanfachiisuudha. Saayitii sanatti garuu Yesuus beela'eera. Kanaaf wanti inni ittiin isa argachuu danda'u akka namummaatti beela'e waan jiruuf buddeeniin ture. Har'a buddeeniin sin goyyomsin. Dhugaan sitti maal? Buddeeniin sin goyyomsin seexan. Buddeeniin jedhaa jiru kun isuma afaanitti geeffanne nyaannu duwwaa miti. Hojiidhaan sin goyyomsin. Miindaa biyya lafaa waan har'a argamuun sin goyyomsin. Lubbuu keessi dhabsiisuuf seexan. Seexanni soba. Wanti na dhibuu seexanni dhagaa sana buddeen godhe sin geessineef. Dhagaan kun buddeen akka ta'uuf abdoo miti hin jedhe malee seexanni dhagaa sana buddeen godhe immoo hin kennineef. Egaa waan tokko dubbachuun barbaadu. Garaa keeffattee ilma namaa dabarsitee hin kenni. Garaa keeffattee lubbuu kee hin dhabin. Garaa waaqa sitti hin ta'in. Garaan didaa garaa hin abboomamu. Garuu garaa kee waaqayyoof bitte waaqayyoof jiraata. Qabxiima kana jalatti qabxii xiqqaan dubbadhee darbu gaaffii seera waaqayyootiin illee seexanni gooftaa Yesuusin qoreera. Sagana Maatiyos 4:5 dubbifadhaa. Gooftaa Yesuus Kiristoosiin seexanni gaara tokkotti ol isa geessee gamoo gurguddaarra isa dhaqee isa dhaabee maal jedheen kanarraa gad of darbadhu jedheen. Yoo gad of darbattee si eegu si caafameera waa'een kee kakatameera jedheen. Har'a seexanni nama baay'ee si kakatameeraadha. Kakuu qabdaadha. Waaqayyo akkasiin jedhe kun maaf hin ta'u. Waaqayyo akkasiin jedhe ati maaf kanan gootuudhaan. Yeroo tokko tokko waaqayyo namoonni akka isa Abrahaam godhe sanaa gochuu barbaadu. Isa waaqayyotti hin jedhe dhiisanii inni waaqayyo jedhe isuma kanaa jechuu barbaadu. Hojii waaqayyo jedhe dhiisanii hojittiin waan gaarii miindaa gaarii buddeen gaarii qabdi yoo taate isuma jal'inaa isuma karaa dalgaasan maal waaqayyo natti dubbateera ishee makana ta'uu namni akka haati mana Abrahaam Saaraanii karaa koo ta'uu dhiisuu mala maal waaqayyo man dubbatee mee dhaqi karaa gaariini jette. Waaqayyo garuu yaadan jijjiiru. Waan inni sirratti dubbachuu barbaadu Saaraa wanti isheen gochuu barbaadde bakka Yisihaaqumtii bakka Ismaa'eelumtii Yisihaaqina ta'u waaqayyo isa Yisihaaqiif yaade Ismaa'eeluma irratti godhu Ismaa'eeluma haa ta'u deebi'ee akka yaada jijjiiru wayi. Yeroo tokko tokko yaada waaqayyo qaaqne yaada keenyatti galchuu barbaanna. Yoo kun hin danda'amu. Nuti yaada waaqayyotti gala malee waaqayyo yaada keenyatti hin galu. Namoonni yeroo tokko tokko waaqayyo jedhe waaqayyo dubbateedhani maal gochuu barbaadu? Isa waaqayyo hin jenne gochuu barbaadu. Seexanni isa kanaan gaaffii seera waaqayyootiinis isa qoreera. Gaaffii kan har'ayyuu keessumatti kiristaanonni baay'een kan ittiin qoramaa jiranidha. Inni sadaffaan qormaatota addunyaa sadan keessaa inni sadaffaan gaaffii taayitaa fi gaaffii qabeenyaa. Maatiyos 4:8-10 naqee isinii dubbisa. Akkana jedha maqaa gooftaatiin. Ammas immoo seexanni gaara dheeraa tokkotti ol isa baase mootummoota biyya lafaa hundumaa ulfina isaaniitti argisiise. Lafa dhooftee anaaf yoo sagadde isaan kana hundumaa siif nan kenna jedheen. Yommuu Yesuus seexana nana argaa koo duraa ture waaqayyo kee gooftichaaf jilbeenfattee sagadi isa duwwaafis hojjedhu kan jedhu caafameera jedheen. Sirriitti na dhaggeeffadhaa asirratti. Seexanni gooftaa Yesuusiin gaaffii inni ittiin dhumaa qoree gaara dheeraa tokkotti ol isa geesse mootummoota kana ilaali jedheen. Ulfina isaanii ilaali jedheen. Qabeenya isaanii ilaali jedheen. Waan isaan qaban kana ilaali jedheen. Dinqiidha miiraakiliidha ittiin jedhe seexanni. Ilaali mee ulfina isaanii hamma inni ga'u. Ilaali qabeenya isaanii hamma inni ga'u. Ilaali kun itti dinqifachuu barbaada. Lafa dhooftee yoo anaaf sagaddee kana hundumaa sii kennaa jedheen seexanni. Haaleluyyaa. Inni irratti dubbachaa jiru gaaffii taayitaa fi qabeenyaati yookiin qormaata taayitaa fi qabeenyaati. Addunyaa kanarra namni taayitaa hin barbaanne hin jiru. Dhalli namaa kan inni wal fixaa jiruuf taayitaadhaaf qabeenyaaf sooroma namni hin barbaanne hin jiru. Taayitaadhaaf fedhe wal fixaadha namni. Qormaatota addunyaa sanaa keessa gaaffii inni taayitaa kun har'aa baay'ee ilmaan namaa fixaasa jiru. Namni taayitaa hin barbaanne hin jiru waan ta'eef. Taayitaa siin kenna qabeenya siin kenna kana siin kenna jedheen seexanni. Seexanni maaliin nu qora yoo ta'e inni jalqabaa. Seexanni maaliin dhufaa siin kennaadhaan dhufa seexanni. Qabeenya siin kenna beekumsa siin kenna kana siin kenna sana siin kenna maaliin si goyyomsaa jira har'a seexanni. Siin kennaadhaan si goyyomsaa jira. Inni jedhiin hin soba seexanni.
Nama baay'ee seexanni siin kennaadhaan ajjees, siin kennaadhaan qal, siin kennaadhaan mootummaa waaqayyo keessaa ba'a. Siin kennaa seexanaa sin goyyoomsin obboleessa. Siin kennaa seexanaa sin goyyoomsin obboleetti. Oolaaraa baadiyyaas. Hin soba seexan. Seexanni ajjeesaan, seexanni balleessaan. Qaaliidhaaf ajjeesuudhaaf dhufu. Garuu siin kennaadhaan immoo dhufu. Har'a waan inni ittiin si gojomee dhaalu maalidha seexan? Har'a waan inni ittiin si balleessuu barbaadu. Siin kenneedhe yaada waaqayyo keessaa wanti inni si baasaa jiru maali? Konkolaataa sii kennuu danda'a malee lubbuu sii kennuu hin danda'u. Birrii sii kennuu danda'a malee lubbuu sii kennuu hin danda'u. Gamoo sii kennuu danda'a malee lubbuu sii kennuu hin danda'u. Lubbuu kan sii kenne Yesuus Kiristoos duwwaadha. Vaara kotaraa baadiyyaas. Anaaf kan lubbuu naa kenne ilma waaqayyo duwwaadha. Waa'ee isa lubbuu naa kenne malee waa'een biyya lafaa immoo nan dhibu. Isa lubbuu koo naa oolchuun barbaada malee waan biraan barbaadu. Maal godhe qabeenya biiliyoonaan addunyaa kanarra toradhe. Filoosoferii beekamaa ta'e $1 ol qabaadhe. Maallaa lubbuu koon oolchanne yoo ta'e inni caalu lubbuu kooti. Inni caalu siif lubbuu keeti. Kanaaf waan seexanni ittiin siin kennadhe si goyyoomsaa jiru har'a. Waan seexanni ittiin si goyyoomsaa jiru kun har'a dhugaa miti. Siin kennaa seexanaa soba. Egaa seexanarra siin kennaadhaan dhufu. Gooftaan Yesuus Kiristoos garuu akka jedhe haaleluyyaa qabeenya kee fudhadhu taayitaa kee fudhadhu laaraa baagaa toosaan daaraa baadiyyaa. Seexanni akkasitti hin jireen taayitaa kana siin kenna qabeenya siin kenna gamoowwan gurguddaan addunyaa kana kan kooti siin kennaa jedheen dhuguma kennuufis danda'a garuu jilbeenfadhu naa sagadi jedheen waa'ee sana kennaan malee garuu lubbuu isaa kennuu hin danda'u. Gooftaan garuu akkas jedheen qabeenya kee wajjin lafatti dabalame shaalaaraa baadiyyaa taayitaa kee wajjin lafatti dabalame aangoo kee wajjin lafatti dabalame. Isa caaluun qaba. Waaqayyo bira eebba caalu qaba. Waaqayyo bira abbaa koo bira ulfina caalu qaba. Abbaa koo bira taayitaa caaluun qaba jedheen. Har'a waan tokko sitti hima. Waaqayyo biraati ulfina caalu qabdi. Waaqayyo biraati eebba caalu qabdi. Waaqayyo biraati qabeenya caalu qabdi. Mirga waaqayyooti kan caalu qabda. Haaleluyyaa. Waan tokko sitti hima. Qabeenya sin goyyoomsin, siin kennaa sin goyyoomsin. Maaliif si goyyoomsiin jedhaa irraa seexan? Maaliif mootummaa waaqayyo keessaa si baasuu barbaada? Siin kennaan seexanaa soba. Ati garuu isa caalu qabda. Akkuma gooftaan Yesuus ani mirga abbaatii ulfina caalu, taayitaa caalu, qabeenya caalu qaba. Fudhuuti lafatti dabalamitti hin jedhe. Atis isa caalu qabda. Akkuma gooftaan Yesuus mo'ate atis hin mo'atu. Haaleluyyaa. Hin kadhanna. Biyyi lafaa qoree si bira ga'uu kan hin dandeenye. Hundumaa qormaata biyya lafaa mo'attee kan ol baate ati. Ulfina caalu abbaa kee biraa waan qabduuf. Taayitaa caalu abbaa kee biraa waan qabduuf. Iddoo caalu abbaa kee biraa waan qabduuf. Waan biyya lafaa tuffattee isa samiirraa akkuma gara mirga abbaa keetti ilaalte sana. Yesuus Kiristoos har'aanis sin kadhadha. Aniif namoonni amma dubbii kee kana dhagaa jiru. Waan irra seexanni ittiin nu goyyoomsaa jiru. Taayitaadhaan nu goyyoomsaa jiru. Qabeenya biyya lafaan nu goyyoomsaa jiru. Buddeeniin nu goyyoomsaa jiru. Waan irra seexanni siin kennate nu goyyoomsaa jiru. Lakkii ulfina caaluun qaba inni. Ulfina sanuu caalu. Isa mirga abbaatii qabnu ilaaluu akka dandeenyutti ijji keenya haa banamu. Isa olii ilaaluu akka dandeenyutti waan lafarraa tuffachuu akka dandeenyutti ijji keenya haa banamu. Oolaarraa baadiyyaas namoonni kun ijji isaanii haa banamu. Ulfina caalu, eebba caalu, jireenya caalu, isa waaqarraa qaban isa caalu arguu jalqaban maqaa Yesuusiin. Haa banamu ijji keenya maqaa Yesuusiin isa samiirraa argu. Ulfina caalu sana, eebba caalu sana, jireenya caalu sana, taayitaa caalu sana, sii wajjin gonfoo qabnu sana, iddoo caalu mirga abbaatii isa qabnu sana, ijji keenya banamee argu. Ayyaanni nuuf haa baay'atu. Maqaa Yesuusiin namoota seexanni siin kennaadhaan gowwoomsaa jiru harkaa baan maqaa Yesuusiin qabeenya biyya lafaatiin akka hin gowwoomfamne. Hudhaa biyya lafaatiin akka hin qabamne waan seexanni ittiin gowwoomsaa jiru kana keessaa ciratanii habaan maqaa Yesuusiin. Haaleluyyaa. Gooftaa dubbii kee kanaan hidhaa namootarraa waan hiikteef ulfaatu. Maqaa Yesuusiin ameen. Hordoftoonni YouTube chaanaalii ifa biyya lafaa waaqayyo guddaa bara keessa na eebbisu. Namoonni YouTube chaanaalii keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii YouTube chaanaalii ifa biyya lafaa ta'a. Qormaatota gurguddaa addunyaa kanaa sadan Yesuus Kiristoos mo'atee ol ba'eera. Ati sin mo'atta maqaa Yesuusiin.